Hojjamtootaa fi hordoftoota kan koo bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baatu. Piikcharii bareedaa tokko waan bareedaa tokko qabadhee isinii dhaadheetiin jira. Moobaalii kan kee weelpeepparii bareedaa akka bishaan lagaa yaa'u kanarra qayyarachuu ni feeta taanaan haga dhumaatti viidiyoo keenya daawwadhaa. Obboleewwan keessaniifis sheerii godhaa isiniin jedha. Dhugatti weelpeepparii birriin bitamuun garuu tola si agarsiisa. Tola itti fayyadamta. Obboleessa kiyya yuutuubii keenya subscribe godhaa. Akkasuma facaasaa waliin gahaa namoota biraallee namoota kana faayidaa irraa argachuu fedhu biraan gahaa isiniin jedha. Gamanumaan gara barumsaatti. Dursa pileestoorii keenya irra ni seenna. Bakka pileestoorii keenya kanarratti seerchi booksii irratti waan amma barreessitan weef live wallpaper. Akkuma asirra argitan isa kana jechuudha. Ankilii ani install godhadheera waan ta'eef isin ammoo install godhattu. An open jedhani waan install godheef open jedhan. Haala kanaan isinii baasa obboleewwan kiyya. Haala amma jiru kanaan isinii baasa. Wallpaperichi haala amma jiru kanaan isinii baasa. Kanneen keessaa kan feetan filachuu ni dandeettani. An amma mee kana filadha. Akkuma asirratti agartanii haaluma masara agartan kana hunda keessaa kan fedhe filadha. Mee an amma kana filadha. Kanatti gadi bu'a. Unlock jedhaan asittiin viidiyoo keessan sekendii muraasaaf ni hedduu. Kana ni balleessitu maastaawa. Daalooti haganne ta'u ni eenna jechuudha. Daalooti ta'ee xumureera. An amma apply jechuu nan danda'a. Apply akkuma asirratti agartan set to wallpaper jedha. Anan set to home screen keenya irraan godhadha. Akkuma amma agartan home screen keenya bira yoo dhaqee haala amma isin agartan kanaan na qayyaree jechuu obboleewwan kiyya. Loading gitaaraa eeguu qabna. Kunoo akkuma isin agartan load ta'e akkuma asirratti agartan kana wallpaperii keenya haala amma ajaa'ibaa ta'e kanaan haala smartii transparentii ta'e kanatti godhachuu ni dandeettu. Yoo dandeettan home screen gara lachinuu home screen irratti illee godhachuu ni dandeettu. Barnoonni keenya akka baay'ee dasiisin jedhu nan beekaa. Obboleewwan keessaniif gatii tokko malee kafaltiin qabu obboleewwan kiyya share godhuudhaan obboleewwan keessan kan kana barbaadan biraan gahaa isiniin jedha. Chaanaalii keenya chaanaalii Oromoo 4D tuutuugii keenya illee akkasuma Oromoo 4D kan jedhu hordofuun dagatinaa barnoota biraatiin akka walitti deemnu.